Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Jira Miidiyaa Neetwork kun sagantaa harmeeti. Sagantaa harmee keenya har'aatiin bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsaa Gujee buufata fayyaa Gafarsaa Gujee keessatti kan argamnu. Akkuma beekamu haadholii mudannoo fi jiruuf jireenya isaanii hordofii ulfaate kaasanii hanga da'umsaatti argan isaan waliin turtii taasisna. Qopheessi kan isin waliin turu ani Hawwii Damiseetii ogeessi kaameeraa Daawwit Tashoomaati nu waliin turan affeerraa keenya. Dursa maqaa keeraan eegalanii isin jedhu. Maqaan koo Badhaatu Jabeessaa jedhama. Badhaatu hordofii ulfaa ji'a meeqaffaarraa kaasteetii kanatti eegalte? Ulfaa ji'a shanaffaatti hin jammare. Sanaan dhufee baatan kanuma jechuudha. Gaafa ji'a shanaffaa keetti dhuftee ogeessonni fayyaa maal siin jedhan? Sana sirraatumaan deddeebii hordofiitti jedhaniitu Antinedani. Kasa guyyaan manaa qabanii guyyaan isaan hordofeen man deddeebi'aadha jechuudha. Erga hordofii ulfaa jalqabdee altirasaawundii buufata fayyaa kanatti immoo bakka kan biraatti kaati. Buufata kana yoo ta'e immoo si'a meeqa qaba? Yeroo tokko qofadha amma ji'a shanaffaatti kan isaan jedhanii ergasii kaanee kan isaan hin jenne garuu anis immoo nan kaa'aa jireen garuu gisima tokko qofan ka'e ji'a shanaffaan jechuudha. Erga altirasaawundii kaate ji'a shanaffaatiin booddee ogeessonni fayyaa siif daa'ima kee fayyummaa keessan akkamiin hordofaa jiru? Marfee qofa akkasuma ji'a shanaffaa qofa naa kennan ergasiis immoo waan manaa kennan isin qabanii na laalu garuu dhiigni kee sirrii miti waan akkasii nyaadhu naamni jedhaniitu na hordofu malee na biraa waan nama. Dhiigni kee rakkoo qaba yoo jiranii hanqina irratti moo? Hanqina nyaataa naamna waan akkasii hanqina qabdaa. Nyaatamni waan akkasii fasaashii namni dhugeedha malee waan biraa miti jechuudha. Fasaashii waan akka biriindaa namni waan akka avokaadoo nyaata maqaa waanuma nyaata madaalamaa nyaadhu dhugeedha malee waan biraa miti jechuudha. Amma ji'a meeqaffaa keedhaaf kanatti dhuftee as taa'aa jirtu? Amma ji'a torbaa fi torban lamadha. Amma ji'a 8 keessa jira jechuudha. Yeroo meeqatti deebisiin jedhu ogeessonni fayyaa? Guyyaa 19 faadhaarra 19 deebinaan jedhanii yeroo darbeetti immoo 16tti deebinaan jedhanii si'a sadaffaan deebi'aa jechuudha. Ji'aan kan isaan deebisiin jedhan? Ji'aan deebi'ee jechaadha. Hanga ammaatti karaa mana keetiitiin deebi'a. Abbaan warraa kee deeggarsa akkamiin siif godhate? Hojii akkamii hojjetta mana keetti? Hojiin ani hojjedhu hojii faabirikaan hojjedha garuu hojii ammoo naa hojjechaatuma jira dhaabaan jiru. Innis immoo hojiidhuma akkas qaansidhaadhuma malee hojii waan biraa waan hojjetus hin qabu. Qaamuma dandeettii keenya fayyadamaadha jechuudha. Innis immoo nama gargaaru irra jiraatu na gargaara jechuudha. Bakka hojii sanatti hojii humnaa yookiin hojii dhiibbaa asirratti uumanidha. Sedaatii irra hojjedhaan faabirikaa keessatti. Hojiin hojjedhu immoo sedaatiidha. Sedaatiinis immoo waanuma ulfaatu miti amma sa'aatii 4 baasee isaa achitti garuu waan hojjedhu hin qabu. Isaanis immoo ja'a boodatti immoo nan gala. Jaachitti deebi'u jechuudha. Hanga ammaatti buufata fayyaa kanatti erga deebitee yaalii hordofii ulfaataa suutti kaatee hanqinoota wanta itti argite maaltu jira? Oomishni jiru ammatti waaqa faa galatu waan arginu qabu jechuudha. Hayyee yaadannoo natti ulfaadhu rabbi nagaan si eegu. Isinillee galatoomaa jedha. Hayyee dursa maqaa keeraan eegalanii isin jedhu? Leelloon jedhama. Leelloo hordofii ulfaatiif kana taasisu hordofii ulfaa kana ji'a meeqaffaarraa kaastee galte? Ji'a 4. Ji'a 4tti yeroo dhuftee ogeessonni fayyaa kee maal siin jedhan? Waan jenne kaardiin baafadhe. Kaardii baafadhee immoo cufee istiraasandii kan naan jedhani. Kayeetoo isaanitti deebi'ee maqaa ji'a shanaffaa dhuftaa naan jedhan. Haga ji'a 5tti ji'a tokkoof turee siin jedhan? Ji'a shanaffaa kee eegdee dhufteetta? Har'adha. Ji'a shanaffaa erga dhuftee booddee hangam turtee deebi'uu qabda siin jedhan? Ji'uma ji'attan deebi'u. Ji'aan deebii siin jedhan keessatti mudannoo akkamiidha kan si mudate yeroo ulfa jirtu kana keessatti? Homtuu nama mudannee amma kana dura.
akkanumatti deddeebi'aa ture ji'a ji'a. Mee jalqaba ulfataati irratti miira akkam akkamiidha kan asirratti mul'achaa ture? Kanarratti homtuun irratti mul'ata. Callistee immoo ulfata kee bartee dhuftee midhaan si jibbisiisnee waan tokko sin goonee callistee. Akkanumatti. Amma ji'a meeqaffaa kee irra geessetta? Ji'a 8 fixe salgaffaa. Ji'a 9ffaa kee kana keessatti ji'a 4ffaa kee irraa kaastee ji'a tokko tokkoon deebi'arta jechuudha. Maaliif kan warra kaan amma fakkeenyaaf torbee 2 booda deddeebi'aa jedhuun siin maaliif ji'a ji'aan deebisiin jedhan? Ani beekanoo san barre. Hanga ammaatti altiraasawundii yeroo meeqa kaatee fayyummaa kee fayyummaa mucaa kee immoo akkamiin sitti himan? Asumaan gaafa duraa ka'e gaafa bajamaraa dhufu asumaan jira argisiiman kaan. Amma hordoffii ulfaa kee kana keessatti hanqinoota dhiigaa yookiin dhiibbaa dhiigaa fayyummaa kee akkamiin mirkaneeffattee akkamiin sitti himanii jiru ogeessu ni fayyaa? Natti hin himne laallamni ergessi. Hanga ammaatti jechuudha. Har'oo yaala argachuuf taa'aa jirta moo hin turta? Gaa'ee gadheen yaali seenaa kan. Amma rabbii nagaan si eegu yaadannoo laachee ulfaadha. Dursa maqaa kee irraa ni galaa hin jedhu. Sister Dirribee Marzan. Ga'ee makee wajjin waan as teessuuf ofuma wajjin teessita jechuudha. Ani ga'een kiyya miidiyaa firiidha. Kutaa da'umsaatillee nan hojjedha. Hordoffii haadholii irrattis nan hojjedha jechuudha. Gara kutaa hordoffii ulfaatuun sin dabarsini. Abbaan manaa gartuu dhiigaa HR poozitiivii qabuu fi haati warraa gartuu dhiigaa HR negatiivii qabdu tokko yoo wal fuudhanii ulfa irratti rakkoon ni uumu maalidha? Yoo hansaa fi hanshii adda adda ta'e rakkoo daa'ima irratti uumuu ni danda'a. Shotalaayii kan jedhan ni jira. Hanshee fakkeenyaaf jechuudha. Hanshee negatiivii ta'e hansaa immoo poozitiivii yoo ta'e haati suni ji'a 7 irratti jechuudha. Antaayidii kan jedhamu jira. Isa fudhachuu qabdi jechuudha dirqama. Yoo waan sana hin fudhatin haftee rakkoo akkam akkamiidha kan inni uumu? Yoo waan sana fudhatin hafte tokkoffaa ulfa jalqabaa sirruma da'uu ni dandeessi. Ulfa lammaffaa irratti garuu irraa ba'uun fa'aa jiraachuu ni danda'a jechuudha. Yeroo ulfaa wayita ulfaa fi da'umsa dura wantoonni of eeggannoodhaaf taasifamu maal fa'i? Haadha ulfaa irratti wanti of eeggachuu qabdu waan baay'ee jira. Ulfi jechuun jalqaba irratti ulfi ishee xiqqoo ta'eefa jechaadha. Ji'a 2-3 yoo taate wantoota akka motoraan deemuu, bajaajiin deemuu, waan ba'aa gurguddaa baachuun ulfi sun bakka qabatee waan jirre irraa ba'uu waan danda'u wantoota akkasii irraa akka isheen of qusattu gorsa kenninaaf jechuudha nuti. Haadholii hordoffii ulfaa taasisanii haadholiin garaatti fi ji'a meeqaffaa irraa kaasaniiti kan isaanii hordoffii ulfaa taasisuu danda'an? Haati tokko jechaadha. Ulfa laalamtee fincaan laalamtee poozitiiva jenna guyyaa sanarraa eegaltee hordoffii haadhaatti fufuu dandeessi jechuudha. Hordoffii gochuu dandeessi jechuudha. Jalqaba gaafa fincaan ishee laalamtee baramtee ulfa taate jenna hin jiraatta jechuudha. Haati hordoffii ulfaa taasisu tokko guyyaa isheen dhufte irraa kaastee akka ulfaa taatee jirtu erga isinitti himtee booda yeroo kamiyyuu hordoffii ulfaa taasisuu hin dandeessi? Hin dandeessi. Akka fakkeenyaaf karaa ogeessota fayyaatiin dubbatamutti immoo hordoffiin ulfaa ji'a inni itti taasifamu daangee hin jiru. Hin jiru. Maaliif? Jechuun isheen ulfa jedhamte taanaan HCG ilaalamtee poozitiiva jennaan haati kamiyyuu jechuudha. Eegaluu ni dandeessi. Kuni ji'a kanarraa kaatee eegaltii kan jedhu hin jiru suruma. Ogeessi fayyaa tokko jalqaba ulfa haadha tokko ilaalee rakkoo fayyaa kan biraa qabdu yoo ta'e haati sun akkamittiin tajaajilamuu qabdi? Fakkeenyaaf dhiibbaa dhiigaa ta'uu danda'a, hanqina dhiigaa ta'uu danda'a, rakkoo dhibee fangasiiwwan garaagaraa ta'uu danda'a. Isa ammoo yoo haati sun jechuudha dhiibbaa dhiigaa yoo qabaatte hanga ulfi ishee jechuun eerliis yoo ta'e yoo harmiis taate jechaadha. Yoo ol ka'eera taate gara kutaa da'umsaatti argamteetti qorichoonni kennamaniif jira. Maaginiziyeemiin jira, deeppamaayiniin jira. Wantoota akkasii fudhattee jechuudha. Haati sun fudhattee yoo dirqama dhiibbaan dhiigaa ishee dhiibbaan dhiigaa kan jennuti. Normaaliin 120 hanga
80 dhibbaan yoo ol ka'e immoo 160 irra 100 ta'uu danda'a yoo kana ta'e lootaatee gara buufata sadarkaa hospitaalaatti rifeer ta'uu qabdi jechuudha. Haati tokko gara tafeenii addatti yoo danda'ameef soorata akkam akkamii soorachuu qabdi? Soorata isheen fudhachuu qabdu ayireen irraa kan xaafii diimaa waan isheen qabdu bakka waanuma mana keessaa qabdu godhattee akka nyaattu kaawwansil goona jechuudha nuti. Xaafii diimaa waan akka burtukaa waanuma qabdu bakka mana keessa dirqama waan hin qabne fidiin jennuuni waanuma qabdu jijjiirtee isa guyyaatti 2 yoo nyaatti ta'e dabaltee 3 akka isheen nyaattu kaawwansil goona jechuudha nuti. Gorsinaan jechaadha. Haati hordofii ulfaa eegalte tokko daa'imni isheenis miidhaa hin qaban yoo ta'e akka hordofii ulfaa karaa buufata fayyaatiin yeroo meeqa deebitee hordofii ulfaa taasisuu qabdi? Yeroo 8. Yeroo 8 ji'a meeqaffaarraa amma fakkeenyaaf haadholii tokko gaafa dubbisnu ji'a 5ffaarraa ji'a 4ffaarraa kaasanii kanneen hordofii taasisan jiru. Warreen sana irratti dhiibbaan qabu. Dhiibbaan qabu. Sanuma gidduutti yeroo 8 deebi'aniiti kan isaan yaalaman. Waan isaa hin jira waan foormiin isaa hin jira akkaataatti gaafatu haati tokko sila eerli kan eegaluu qabdu torbee 12 gadittidha. Torbee 12 gaditti eegalte bareedaadha garuu torbee 12 gaditti immoo namni baay'een dhufuu dhiisuu danda'a. Torbee 30ttis namni dhufuu jira, torbee 20ttis namni dhufuu jira, sanaa olittis namni dhufuu jira waan ta'eef dirqama yeroo 8 guutuus dhiisuu dandeessi ati kun. Amma torbee 34tti ji'a silaa eerli irraa tokkaate hanga torbee 34tti ji'aan isin dhufti ji'aaf torbee 2 yeroo dhuftu qabdi. Sana booddee torban 2 deebitee torbee 36 ol yoo taate jechuudha. Torbee 2 torbeedhaan deebitee hordofii gooti jechuudha. Haadholii ani dubbisee ture keessatti torbee meeqaan deebitu jennaan ji'aan kan isaan nu deebisan jedhan. Amma fakkeenyaaf kan haadha tokko yoo fudhadhe ji'aan kan isaan deebisan jedhan. Ji'aan deebi'ee jechuudha. Guyyaa gaaf 19 dhufaa jettee turte. Maaliif jennaan ji'a 5ffaarraa ka'een jalqabee ji'a 5ffaa sanatti altiraasawundii ka'ee erga yeroo sanaatti altiraasawundiin kaane amma immoo ji'aan kan isaan nu deebisaa jiran jedhan. Isin garuu torbee 2 waliin dhawwantu. Kan ogeessi ajajee ta'uu danda'a malee haati tokko ji'a 5 isaa eegaltu iddoon gashuu fi waan ishee foormii iddoo ishee gashu taanaan ji'uma ji'aan dhufti. Sana booddee torbee 36 ol yoo taate immoo altiraasawundiin eerli irratti ji'a 5 olitti dirqama altiraasawundii kaatee daa'imni ishee noormaalii fi maalirra akka jiru baruuf jechaadha. Dirqama altiraasawundii kaatee dhumarratti immoo ji'a 9 yeroo taatu taa'umsi daa'ima ishee maalirra akka jirtu kana kaatee jechuudha. Altiraasawundiin kanaaf barbaachisaa jechuudha. Hordofiin ulfaa haadholii gidduutti ji'aaf torbee 2 garaagarummaa qaba. Torbee 2 warreen deebi'anii fi warreen ji'aan deebi'an gidduu garaagarummaa maaltu jira? Garaagarummaa ni qaba ta'e. Maaliin? Isaan warri ji'aan dhufanii warra torbee 34 gadi jiranidha. Torbee 36 ol warri jiran immoo ji'a torban 2 deebi'u jechuudha isaan. Torbeedha yeroo daangessitanii warreen ji'a 5 ol jiran yeroo wal fakkaataa ji'aan deebi'aa jirra kan isaan jedhan. Sirriidha kan ji'aan deebi'anii wanticha gaafata paartoogiraafii mataa isaaf danda'e hin jira beekte kun kanarratti wanti guutamu kana torbee 30 hanga 4tti ji'aan dhufu ji'aan oddootti ji'aaf torbee 2 dhuftu ni jiraata haati kun jechaadha. Bakki wantiniin isaanii jiraata. Ji'aaf torbee 2ttis ji'attis nan beellamame sanaa olitti immoo kanaa olitti taanaan bakkuma foormichatti guunnuu hin qabnu beektaa kanaaf torbee 2 beellamama malee waan biraa miti jechuudha. Isaa gidduutti garuu rakkoon jira taanaan ji'a tokko gidduuttis haa ta'u torbee 2 gidduuttis haa ta'u haati tokko mallattoo dhukkubaa yookiin mataa dhukkubbii miilli dhiita'uun fuulli dhiita'uun maal jiraannaan sa'aatii kamiyyuu nuti daangeffamu jechuudha. Qaxaroo ishee eeguun dirqama miti. Haati tokko daa'ima nagaa ta'e tokko argachuudhaaf yeroo ulfaa keessatti maal gochuu qabdi? Hordoffii cimaa gochuu qabdi kan ishee daa'ima ishee irrattis akka rakkoon hin uumamne nyaata gahaa nyaachuu qabdi. Gorsa ogeessarraa wantina kittibaata hundarra ayireen irra kaatee waan asitti kenname haalaan fudhattee yoo jedhamte daa'ima noormaalii manuma godhattee yaadata. Buufanni fayyaa keessanii harmee tokkoof bifa addaatiin gorsa xiinsammuu wanta inni kennu jira.
gorsi haadholii irratti kennamu jechuun jira miti haara qaala'insa jireenyaa faanallee wal qabatee haati kun garaatti otoo baattu jechuudha. Yoo hin dhiphattiin cannaqamti yoo ta'e dhiibbaa dhiigaaf illee saaxilamuu dandeessi, dhibee adda addaaf saaxilamuu dandeessuuf gorsiin kennamaaf jechuudha. Gorsota akkam akkamiidha? Gorsa sana akka haadholii warreen isin daawwatan illee irraa baratanii fi gorsa akkam akkamiidha kan isin haadholii gara buufata keessan dhufaniif laattan? Yoo amma fakkeenyaaf haati tokko jechaadha otoo hordoffii yoo turte manatti jechaadha. Wantoonni ayireenii argachuu dhiisuu dandeessi. As yoo dhufte kittibaatan argatti, ayireeniin argatti, duwaarmiingiin fudhatti, waan baay'ee fudhatti. Garuu otoo mana turte immoo waan kana argachuu hin dandeessu. Haati sun kanaaf wantoota kan akka isheen as deddeebitee fudhattu hin goona. Haati tokko hordoffii ulfaa keessatti rakkoo godhatteeti moo maalirraa kan ka'edha kan ishee yeroo baay'ee yeroo da'umsaa dadhabdee kutaa opereeshiniitti dabartu? Illee hordoffii otoo hin taane namatti adda addaa opereeshinii ta'uun keezota baay'ee jira kan adda baafamu jechuudha. Taa'umsi illee hin jiraata, daa'imni afanamuun hin jiraata, rakkoo keezota adda addaa jira malee hordoffii qabaattes dhiistes haati sun dirqama opereeshinii ta'uun irra hin jiraatu. Haadholiin yeroo da'anii dhufan gara keessan hordoffii ulfaa taasisuudhaaf yookiin immoo karoora maatii fudhachuudhaaf yeroo isaan dhufanii isa kamtu filatamaadha yookiin immoo kamtu miidhaa isin irratti numu jettanii karoora maatii laattuuf haadholidha? Karoorri maatii gosa hedduu jira. Waggaa dheeraa jira, waggaa gabaabaa jira. Ani waggaa 3 jira, waggaa 10 jira. IUCD kan jedhamu jechuudha. Impilaanolii waggaa 3dha. Diippoon ji'a 3dha. Kiniiniin immoo ji'a 6 fudhattee jechuudha. Kana keessaa kan hormoonii ishii faana deemu. Kaawunsil goone kamtu ishiifii ta'u amansiisne kan ishiin fedhii ishiitiin waan fedhii ishee fudhatte garuu dirqisiisuu hin dandeenyu. Waan fedhii ishee sana fudhatte kana itti himna nuti garuu wantoota jiran jechaadha. Yaada kee waan olaatiif ulfaadhu galatooma. Si galatooma sinis. Hayyeegaa daawwattoota keenya akkuma argaa turtanii haadholii hordoffii ulfaarra turanii waliin kan turtii gochaa turre amma immoo imalli keenya gara haadholii da'anii ciisanii jiranidha. Kutaa da'umsaan seenaa jiran waliin turan hordofan affeerraa keenya. Maqaan koo Warqee Girmaan jedhama. Buufata fayyaa Gujee irraa asitti baay'ee tajaajilamaa turre. Tajaajila gaarii tajaajilamni ulfarraa kaasne jechuudha. Amma yoo nageenya deenyutti baay'ee haala gaariidhaan nu hordoffiin nu kennamaa tureera. Haala gaariidhaan wanti nu muddate tokko hin jiru. Galata Waaqayyoo baay'ee akka gaariidhaan kinoo irra dhufnaan tajaajilamne dhala keenya fayyaa nu fayyaa ta'anii jira. Utuu gara da'umsaa keetti hin darbini hordoffii ulfaa buufata kanatti taasisaa turte yeroo taasisaa turtetti immoo ji'a meeqa irraa kaasteetii kanatti hordoffii ulfaa eegalte? Ji'a 6 irraa kaaseen calqabe. Ji'a 6 irraa kaaseen calqabe isarratti garuu ji'a 6 odoo hin ta'in torbee 2-2 na beellamaa turanii deddeebi'aan ture ilaallamaan ture akka gaariidhaan aan jechaa turan. Waan immoo hanqina qabu sanarratti hanqinni uumamus natti himaa turanii waanis fayyadamaan ture jechuudha. Yeroo ji'a 6 dhuftutti daa'imni kee gara namummaatti dhufeera. Ogeessota fayyaatu ji'a 6ffaatii ka'aa jalqabaa jedhe moo maaliif hanga kana turte dhuftee hordoffii ulfaa eegalte? Miti ogeessa fayyaa odoo hin ta'in ani ofii koo ofirratti hin barree gaafaan obbaruun ulfata obbaruun gara kana eemale jechuudha. Yeroo gara buufata fayyaa kanaa dhuftetti ji'a 6 geessisetti dhuftee ogeessonni fayyaa maal siin jedhan? Isaanis maaliif amma kana turteennaan anuu ganaa reefan baraa jira jennaan isaanis na fudhatan. Yeroo si fudhatanitti ji'a 6ffaa irraa kaatee yeroo hordoffii ulfaa eegaltetti altiraasaawundii wantoota garaagaraa yeroo ilaalamaa turte hir'ina dhiigaa fi dhiibbaa dhiigaa sanarratti buufata fayyaa kana qabamoo alattidha kan isin yaalii taasistan? Asumatti qabu. Hir'ina dhiigas kan ilaalamu baay'inas kan kiiloon hundumtuu idduma kana muluunsaa ta'e iddoo kanarra. Ogeessonni fayyaa keessanii yeroo isin hordoffii ulfaa taasistanitti wantoota isin fayyadamtan hojii keessatti darbee immoo karaa xiinsammuu gorsa isaan isiniif kennan addatti maaltu jira? Gorsi isaan nuu kennan hojii ulfaataa garaagaraa irraa akka nuti of eeggannu daandiirraa irree baay'ee wantoota garaagaraa irraa akka of eeggannu nutti himaa turan.
Hayyee amma ammaatti ogeessonni si waliin ta'anii si gargaaraa turan keessatti mana jireenyaa keetti abbaan warraan kee yookiin maatiin kee akkamittiin deeggarsa si gochaa turan? Yaa abbaa manaa kiyyaa fana bichaadha. Baay'ee deeggarsa innis mana keessa wantoota garaagaraa bishaan irraa illee wantoota garaagaraa irraa kaasee innis akka ani hin jenne na gargaaraa ture mana keessatti. Anaaf isa bichaadha waan ta'eef. Mee yeroo ulfa turte keessatti wantoota akkam akkamii hojjechaa turte hojii kee keessatti? Hojii koo keessatti miiccuu, waxuudha, tolchuudha, yaa'u xaragachuudha, walawwalachuudha malee hojii biraa wannan hojjedhe tokko hin qabu. Bishaan irree amma duraa ulfaa ji'a 7 akkasii naamna kana baadhaan ture. Amma garuu xiqqoo eegan akkana siqee gara ji'a 8 ji'a 7 galee abbaa mana koo na tajaajilaa ture. Hayyee gara buufata kanaatti si deebisa. Yeroo hordoffii ulfaa taasisaa turte keessatti hanqinoota karaa dooktorota yookiin ogeessota fayyaa keetii maal argite? Ani amma onarree homaayyuu irratti hin agarre. Ani iddoo kanatti lammaffaa da'eera. Homaayyuu waan argi tokko hin qabu. Akkuma gaarii nu simachaa, akkuma gaarii fuula gaariidhaan nu simachaa nu dabarsaa turaniiru jechuudha. Yeroo da'umsaaf buufata fayyaa kana dhufte buufata fayyaa kana keessatti ogeessonni fayyaa akkamittiin si simatanii dhuftee maa hangam erga turtee booddeedha kanatti deesse? Ani sa'a 11 akkaatti as ga'eera. Sa'a 11 akka as geenyanumaan kutaa da'umsaa amma kaardiin kee dhufutti garuu kaardii eeggadhu naan jedhanii turanii. Kaardiin koo dhufnaan kottuu kaardii koo laalte sireetti bahi jette sireedhumatti hin bahe galata waaqayyoo numan da'e. Sa'a 12 mataa waggaa ta'u. Yeroo ciniinsuu yookiin miidhuu keessatti ogeessonni fayyaa miira akkamiidhaan kan isaan simatanii yaadota isaan ittiin si jajjabeessanoo yaadota akkamiiti? Yeroo sanii fi jabaadhu daa'ima keef argachuudhaaf hiixadhu jedhanii akka bilkoosii ciniinsuus nuu kennanii jiru jechuudha. Nuu kennanii jabaadhu bakka naan jedhanii na jajjabeessaniiru achirratti. Walumaa galatti gara xumuraatti dhufa kutaa da'umsaa keessatti sireedhaan wal qabatee kutaa da'umsaa yookiin bakka itti da'anii erga utuu sireetti hin darbin dura bakka sanatti wantoonni hanqina qaban maaltu jira? Iddoon siree keenyaa iddoon kun uffatumti nuti amma halkan seenne dilibsumti tokkorree hin jiru. Iddoo kana lafa kana ilaaltu lafti kun ilaali tsidaatanyaan garuu xeenaa xaaba buufata fayyaa kamirraa hin dhabamu. Inni kun maaliif ilaallamu dadhabe girgiddaa kana saara dolotatti ofii keessanii ilaaluu hin dandeessu. Inni kun garuu hanqina hin qabaadha akka buufata fayyaatti tsidaatiidha hin qabu jechuudha. Erga bakki ciisichaa keessan qulqullina dhabeeti bakki itti isin deessanoo hammam qulqullina isaa eeggatee jira achitti wanti isin mudate hin jiru? Achitti wanti nu mudate hin jiru achitti seerumaan nu baasan jechuudha. Garuu iddoo kana dhufnee uffatumti irree hin jiru jechuudha. Qofa uffanni dilibsiin irree iddoo kanarraa hin dhabamu amma garuu hin jiru. Akkuma walii galaatti jechuudha. Akka walii galaatti lafuma kanarree sarraatanyaan barii akka nu seenne caddaaname bareera. Amma garuu immoo anuma ilaaltan kanaan lafoonni kunis girgiddaan kunis garuu buufata fayyaa eega ta'een booda buufanni fayyaa tsidaatii qabaachuu qabaadha. Kana nan dabarsa hanqinni jiru kanuma irratti argeera. Yaada nu laatti fulfaadhu galatooma. Galatoomaa. Dursa maqaa kiranii galan ishin jedhu. Hanan. Anaan deessee daa'ima kee waliin kan jirtu bakka rabbii nagaan siikee hordoffii ulfaa isatti taasisaa turte. Asitti yeroo taasisaa turte keessatti ji'a meeqaffaarraa kaasteetii ulfi karaatti si hafee kanatti eegalte? Ji'a 4. Ji'a 4ffaarratti yeroo hordoffii ulfaa eegalte doktoroonni yookiin ogeessonni fayyaa keessaan maaliif hanga kana turtee dhuftee siin hin jenne? Nan jenne kaardii anan baan beekne iyyuu ani deemee bakka kattibaatii kennanu kan taa'een ture maal barbaadde jennaan kattibaata horachuu fedheen kaardii baasinaan jedhaan kaardii baafadhe dhufee nalaalanii ji'a 4 jedhanii ji'a 4 taate kattibaatii horatta'een kattibaatii arisannaa kennanii fudhadhee tanan gara manatti. Utuu gara da'umsaa keetti hin darbin dura yeroo hordoffii ulfaa taasisaa turte sana keessatti mana jireenyaa keetti abbaan warraa kee haa ta'u maatiin kee deeggarsa akkamii taasisaa turan? Deeggaran qaba ani mana keessaan hojjedha alaa hojjedheen galu isatu alaa hojjetee gala kan mana keessaa amma
saddeetitti hojjedheera waan mana achi garuu na dhukkubaa ture hojjechuu hin dandeenye namatu jira namatu na dalagaa mana keessa. Yeroo ulfaatee turte keessatti dhukkubbii akkam akkamii miirota akkam akkamii sirratti mul'achaa ture? Inni daa'imni gara kiyya na waraanaa fa'i haala qaxaroo kiyya dhufu garuu asitti kana na waraanaa irraa akkanaadan jedhuun na sirreessaniiru. Gizee 2 gizee 3 fa'i jechuudha. Kanaafuu baay'een tinaan qabu. Da'umsaaf gaafa dhufte ogeessonni fayyaa simannaa akkamii siif taasisanii kutaa da'umsa keessatti dabarsan? Ani ganaman dhufee sa'aatii 1tti fayyadaas galee sa'aatii 2 wayitti da'een jira. Akkan dhufeetti na ilaalanii geetteetta baqa xiqqoo asaas deemnaan jedhan deddeemee jira. Achi galee da'ee tanan ba'e. Yeroo kutaa da'umsa sana keessa seentetti ogeessota fayyaa dabalatee qulqullinni kutaa da'umsaa keessaa gahaa ture? Achi keessa uummata akkan argine qulqulluudha achitti. Kutaan da'umsaa keessan qulqulluudha. Bakki hanqina qaba jettan immoo erga deessanii hiikamtanii daa'ima keessan qabattanii dhuftanii kutaa ciisicha keessanidha. Kan isin jedhu kun ጽዳtii kanaa fi kan argitu kana si dabbara ilaaltu. Achi keessatti immoo da'uudhaaf galtee ammaan da'uudhaaf galee algaarratti albaatiin ture. Alaan galuu jechuudha sila. Isiidha kan galtee mooluwaa fiddee maal fiddee acaddaatee kan irratti rafe malee qulqullina hin qabu. Isinis dubbatteetti kun namni bakka biraa dhufuu danda'a. Nu asii dhufnaan meeshaa fuunee dhufne malee daa'ima deetan namni da'ee waan tuffisu dhabuu danda'a. Haala sana maalitti uffisame kana kan jiru akka ilaaltanii kana waan biraan jiru ansuuraan hin jiru dilibsiin hin jiru waa tokko hin jiru bakka waan qabaanne hin qabdu jechuudha. Qorri siidhaa daa'imas miidhama atis miidhamta. Kun asirraa waan jedhaa waan biraa waan takka. Mee warrumaa hin qabneef moo warrumaa qaban hundaadha kan isaanii gargaaraa jiran? Fakkeenyaaf nama qabuu fi nama hin qabneen adda baasanii moo akkuma waliigalaatti hin jiru birlibsiin? Birlibsiin walumaa galaatti hin jiru. Akkuma waliigalaatti hin jiru. Achis mana da'umsaa ala da'uu seentus bakka ciniinsuu sanas hin jiru asis hin jiru waan arge hunda hin jiru duwwaadha. Laaskitii kana duwwaadha. Uffata kan jiru jechuudha. Hayyee kan gara uffata irra dabarree gara ogeessotaatti deebina. Karaa ogeessota fayyaa akka buufata kanaattis haa ta'u akka waliigala isaaniitti hordofii ulfaarraa kaasee hanga da'umsaatti jiran irratti hanqina karaa ogeessaa argitan qabdu. Waan akka argin beekan. Karaa ogeessota fayyaa hanqina hin jiru jechuudha. Karaa humna isaanis. Waan akka. Hayyee yaada nuraatiif ulfaadhu galatu. Galatoomaa isinis. Maqaan kiyyaa Sister Adaanuu Tarreessaan jedhama. Gaheen hojii kiyyaa midwaayifaridha. Buufata fayyaa Gafarsa Gujiirraan hojjedha. Da'umsaaf kan gara keenya dhufani guyyaatti kan nuti geessisnu yoo xiqqaate 10 hanga 15tti hin daa'u. Garuu immoo kan kontaakti nu godhani haga 50tti illee kan kontaakti nu godhan jira jechuudha guyyaa tokkotti. Haadholiin gara keenya yeroo isaan dhufanii simannaan nuti taasifnuuf simannaa gaarii yookiin immoo fuula gaariidhaan simannee tajaajila isaan nu bira dhufaniif tajaajila gaarii kennaafii jirra jechuudha. Haadholiin ulfaa tajaajila otoo tajaajila hordoffii ulfaan taasisiin gara keenya dhufanii akka isaan tajaajila isaan barbaachisu kennee fi tajaajila hin arganne immoo deebisnee ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf laaboraatoorii ilaalamne yoo ta'e diibnee haadha sanallee akka isaan laaboraatoorii ilaalaman tajaajila isaan barbaachisan isaanii gochuu dandeenya jechuudha duraan fudhannee taana. Haati hordoffii ulfaan taasisni gara keenya dhufte yoo jiraatte ciniinsuu guddaa keessa jirtu taanaan haadha sana dabnee haadha sana gara kochii irratti dabarsinee tajaajila barbaachisu kennee fi haadha sana kaardii akka ishiin baafattee laaboraatoorii wanta ishii barbaachisu hunda bileed guruupillee ilaalamtee waan hundumaa sakatta'amte akka isheen ilaalamtu illee taasisuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf haati tokko hordoffii ulfaan taasifne yoo ta'e gara keenya akkasumatti dhufti taanaan fakkeenyaaf
innishillee HIV illee ilaalamtee hin beektu ta'a. Blood group ishillee maal akka ta'e hin beektu. Haalli teessuma mucaashillee maal akka ta'e hin beektu waan ta'eef baay'ee fakkeenyaaf ultrasound illee ilaalamtee hin beektu waati kuni rakkoo guddaatu jira jechuudha. Kanaaf haadha kana dafnee ilaallee haala teessuma mucaashillee wanta barbaachisu ilaallee nagaadha yoo ta'e laaboraatoorii sirriidha taanaan asitti tajaajila kennaa fi haadha sanaaf immoo haala teessuma mucaa wanti barbaachisu sirrii miti yoo ta'e immoo dafnee haadha sana riifar gochuu dandeenya jechuudha. Haadholii hordoffii ulfaan taasifne yeroo baay'ee qabatamaadhaan kan mul'atu pirezenteeshinii haala teessuma daa'immanii akkasumas illee RH faaktar kan jedhamu bileed guruupii gartuu dhiigaa jechuudha. Fakkeenyaaf haati tokko yookiin O negatiivii yoo taate mucaan sun immoo otoo intanaa sana ta'uun fudhatiin dhalachuu danda'a jechuudha. Antaayidii sana ta'uun fudhatiin dhalachuu danda'a. Mucaa irratti wanti kun dhiibbaa geessisuu danda'a jechuudha. Waa baay'eetu jira gaafate mucaan distiresii keessa galuun hin jira. Poostii keessa galuu dandeessi haati suni. Fakkeenyaaf haati tokko dhiibbaa dhiigaa qabdi yoo ta'e dhiigni ishii baay'ee ol ka'aadha yoo ta'e dafnee ilaallee haadha sana intanaadhaan yaaluu dandeenya jechuudha. Maagneeziyam saalfeetii loodingi doozii goonee fi dafnee haadha sana riifar goonaa jechuudha. Phaawulositti riifar goonaa. Duuti daa'immanii yeroo baay'ee kan inni baay'atu tokko haati sun daftee yoo as ga'uu baatte fakkeenyaaf daftee manaa baatee daftee yoo kan gara buufataa kanaan dhufne ta'e mucaan sun daftee distiresii keessa galtee lubbuun daa'imaa miidhamuu danda'a. Dhiibbaan dhiigaa isaaniillee ol ka'ee yeroo baay'ee kan miidhamanis hin jiru. Baay'een isaanii immoo manatti da'anii kan mucaan jalaa distiresii keessa galii kan miidhamu jiraata jechuudha. Haati tokko erga da'anii gara manaatti galanii dhiigni kan itti baay'atee baay'inaan kan dhigani tokko yoo seeraan hin qulqullooneef ta'e tishuun kanaaf yoo ta'e jechuudha. Dhiiguu danda'u gara manaatti galanii lammaffaa animikii fa'aa yoo taate hir'ina dhiigaa fa'aa qabdu yoo ta'e baay'ee dhiiguu dandeessi. Dafanii gara buufataatti deebi'u. Haati sun dhiigde taanaan daftee gara buufata fayyaatti deebi'uu qabdi. Ogeessis kanan gorsa yoo dhiigde ta'e mucaan keenya dhiigde taanaan dafiitii gara buufataatti deebiiti. Kootti dhabeen gorfama. Haati sun atattamaan gara buufataatti deebi'u taanaan tajaajila barbaachisu ni argatti jechuudha. Akkuma walii galaatti kutaa ciisichaa haadholii fi kutaa da'umsaa gidduu qulqullinni jiru baay'ee intanaa miti. Baay'ee qulqullinni isaa baay'ee eegamaa miti. Kun immoo kan ta'eef sababa namoonni baay'inni deessuu waan baay'atuuf jechuudha. Tokko amma qulqulleessuun tokko qulqulleessitee yoo baate ammas immoo deebii kan biraan dhufa. Sababa baay'ina namaarraan kan ka'e qulqullinni baay'inaan hin jiru. Kutaa ciisichaa keessa sirriidha. Hanqinni uffataas baay'een jiru. Hanqinni uffataas jira. Hanqinni immoo sirees jira. Kun immoo yeroo haati tokko dhufte haadha sana dafnee ishiin sun eega deessee booda tokko deesse tokko fuulii taate ammas immoo deesse kan biraa dhufti kutaan ciisichaa yeroo baay'ee nuuf hin ga'u baay'ee walanqataa jechuudha. Hanqinni jiru hanqinni sirrii qabna hanqina uffataan illee ni jiraata buufata kana keessa. Ishi waan na dubbistaniif ulfaadhaa galatooma. Bultanii hundi keessanuu rakkinni jira. Rakkoon jiru taanaan akkaataatti daa'ima keessan harma hoosistanii isin barsiisaa jechuudha. Ishi amma fakkeenyaaf ati har'aa hoosisteettaa mucaa kee? Hodhaa jirti mucaan kee? Akkamitti qabatteerta mucaa kee? Seera mucaa kee akka qorri rukunni akkasitti shaffantee qabuu qabda jechuudha. Gaafa harma hoosistuu yeroo harma hoosistuu jechuudha mucaa kee seeraan qabdee itti uffistee gargachi uffisisa dirisa. Mucaa kee yeroo hoosistuu jechuudha harka keetiin akkasitti qabdee kana jala seeraan kanaasaa akka mucaa keetii akkasitti jabeessitee qabda jechuudha. Kan akka mucaan kee intinaan taane kan akkasitti seeraan qabattee harmi kee fi afaan mucaa seeraan banamuu qaba jechuudha. Harma kee fi afaan mucaa seeraan wal argatee daayirektii hoosisuu qabda. Yeroo harma hoosistanii
daa'ima keessan jechuudha. Harma gaafa hodhu harmi jalqabaa silgadha. Silga sana gadi baastanii lafatti helmuun qabdanii jedhu. Maaliif mucaa sana faayidaa guddaa qabaachuudha silgi sun mucaa sana baay'ee isa gargaaruu danda'a. Inni lammaffaa immoo mucaa keessan gaafa hoosistan harma isa jalqaba hoosistan kana hamma inni keessaa dhumutti jechuudha. Hamma harmi kun keessaa dhumutti harma isa lammaffaan hoosistan. Maaliif inni gubbaarra jiru harmi gubbaarra jiru bishaanidha. Inni jala jiru immoo mucaa fayyadu jalatti hafaa jechuudha. Mucaa kee gaafa qabattu ustii qabadhu. Mucaa kee kana harka keetiin akkasitti asirraan akkasitti qabdee amma udduu jalatti sappoortii gooti sirriitti qabatta. Mucaa keetti shaffantee seeraan qabda. Harma kee baastee afaan mucaa fi harmi kee wal argachuu qaba jechuudha seeraan. Mucaan sun gaafa hodhu harma isa kana keessa eega jalqabee hodhee fixee booda harma isa kana dabartaa jechuudha. Malee harma isa kanas hammaan man qabsiistu jechuudha. Akkas taana mucaan kee harma keessa uuma tokko toon argatiin faayidaa tokko toon argatiin afaa jechuudha. Kanaaf harmi inni furdaa inni mucaa kee fayyadu jalatti afaa jechuudha. Kanaaf harma isa kana keessa eega fixee harma isa kana dabartee isa kana keessa moosistaa jechuudha. Kanaaf yoo xiqqaate mucaa kee ammayyuu seeratti mucaa keetti shaffanaan jirtu. Yoo xiqqaate mucaa kee guyyaatti 8 haga 12tti hoosisuu qabda. Mucaan illee rafee yoo ta'e riba keessaa kaastee mucaa kee hoosisuu qabda. Kan biraamoo jechuudha mucaa kee haga ji'a 6tti harma kee qofa nyaata dabalataa tokko illee ittiin dabaltu harma kee qofa hoosisuu qabda jechuudha. Harmi kee nyaata hundumaan badhaadhaa waan ta'eef harmi kee yugaa haga ji'a 6tti harma kee qofa. Ji'a 6 booda immoo nyaata dabalataa waan akka ximiitii waan adda addaa qopheessitee mucaa keetiif nyaachisuu dandeessaa jechuudha. Dhagaa jirtu miti hundi keessanuu akkasoo ta'e daa'ima immoo gaafa dhagna dhiqxanii haga sa'aatii 24tti malee dhagna dhiqina maaliif qorraaf illee saaxilamuu danda'a mucaan keessa waan ta'eef naannoo ho'i jirutti maskootii barreeffamnaa mana cuftanii qaama mucaa keessan illee dhiquu dandeessu jechuudha. Boorsi nama laadhee ishii qofaaf otoo hin taane hunduma keessaniif ishee kanaaf rakkoon immoo yoo jiraate deebitanii dhuftu yoo manatti galtan illee deebitanii dhufuu dandeessu dhiiguun hin jiraataa hidda handhuura mucaa keessan illee kan dhiigu yoo ta'e deebitanii dhufuu dandeessu jechuudha. Asumatti illee ammumallee naacciistan kana ilaaltanii nutti himuu dandeessu ofii keessan illee yoo dhiigdan ta'e nutti himuu dandeessu jechuudha. Kanaaf yoo rakkoon jiraate ammumallee nu gaafachuu dandeessu. Gaaffii hin qabdanii? Gaaffiin jiru yoo ta'e nagaadhaan mana keessatti galtaa warri as jirtan immoo yoo rakkoon jiraate nu qunnamaa. Egaa daawwattoota keenya buufata fayyaa Gafarsaa Gujee keessatti haadholii hordofii ulfaarraa kaasanii hanga da'umsaatti jiran waliin kan turtii gochaa turre keessumatti haadholiin baay'inaan kan asitti argamanii daa'umsi haadholiis kan heddummatudha buufata fayyaa kanatti. Akkuma argaa turtanii hanqinni waa hedduutu jira. Hanqina kana keessatti immoo haadholiidhaaf wanti hunduu dursamee kennamu kan qabudha kan ilaallu. Hanqinoota jiran kanas hawaasni naannochaa yookiin maatiin buufata fayyaa sanatti fayyadaman illee karaa danda'ameen deeggarsaa fi qulqullina buufatichaa irratti gochuu akka qaban dhaamsa nu qabnu. Qophiin keenya kanaan gammaachii ture waan nu daawwattaniif ulfaadha. Torban gaarii isiniif haa ta'u.